hordoftoota keenya ilmaan Oromoo hundi keessanuu kan guutuu addunyaa irra jiraatan baay'ee takka isiniin jaaladha isiniin kabaja hedduu takka galatoomaadha du'aa'iin keessan akka du'aa'iin abbootanii beekotoo namaa hin gaafanne du'aa'iin keessan hedduu takka na gargaare nama ajjeese jettee maal mutaan jedhe warra nama ajjeese jechuudha warra maallaqa raanamne akkasitti mijaan maallaqaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota sodata televizyinii Sahanya Shamaa Argafuune akkam turte naga khasanii fayyaa jirra immoo ammallee dhumne jirra gaarraan tana ammas oduu jechuudha addaa isin dhumne akkasumatti egaa warra chaanaa keenya kataatan subscribe like share godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaadhaan isin jaa akkuma quba qabdan yoo yaada yaaddoomidha jira gammaddanii ilmaan Oromoodha bakka rabbiin egaa baase isinis haalaan hedduu tokko du'aayii gootanii fi du'aayin keessan qeebbalamtee alhamdulillahi bee jira jechuudha. Kanaaf jecha wanta kana kan dubbachaa dhufe warri wanna kanaa hun waan nama hedduutti taatu jechuudha. Akkuma beekamu magaalaa wanta keessatti sanaa kana keessatti amma warroonni yaaddoo qabe sun warra mootummaa khalaas dhimma seerri mootummaadha akka itti nama qaban tura yoo akka fayyadaates yookaan waraqaa si qabanii yookaan fuudhanii itti asii geessan mana bakka seeraa si geessan jechuudha. Qismii jira mana hidhaadhaa si geessan jechuudha. Bakka abbaa murtii yaasan. Akkasitti egaa jechuudha abbaan seeraa badinni bilisa ilaalee akka dhugaa taate jechuudha. Nama hundaa'u wal biratti fidee akkasitti waan inni irratti qabamasiis gaafatee akka inni itti qabames ragaadhaa wajjin waan ta'utti akkasitti nama hidha malee ammaan tana warra akka ammaan tana yaaddoo dhabee kun gortee yaaddoo qabsiisee sana yaaddoo qabsiisee sun jara keessuun hattuudha warra mootummaa kana ta'e hattuudha isaan warra jechuudha akkumatti Oromoorraa nyaatu mi'eeffate baay'inaan guddaa warra Oromoo haaraa jechuudha nama haaraa ni beekanii qabaniitti yookaan siina yookaan maallaqa asheetana nuuhanii jiru janiin yoo inni maallaqa tahanuu baate akkasuma dhugaa saniin ni hidhaniisi yookaan har'a kalaqasanii akkasitti dhugaa saniin mattaqaan qabu jedhanii hidhuu danda'anii warra maallaqa acha nama qabu jechuudha hattuudha. Bakka rabbii harka diinaa harka hattuu harkaa baasee akkasumatti Oromoon biyya san keessa jirtan ifee garaa Oromoon dugulaadha. Haaraa seeraa maaliifi guyyaa tokko keessa yoo tura keessa rakkoon takka si mudate fa'a yoo manni kun si qabee fa'a nama qaban fa'a rakkoodha. Kanaaf jecha manni kun hattuudha warra maallaqaaf deemu jechuudha. Mattaqaa qabaachuus bareeduudha. Warri mattaqaa hin qabne illee mattaqaa baafataadha. Akkasitti waraqaa saniin akka keessatti ni jiraata garuu yoo bara mattaquma san yoo qabatte yoo akka tasaa mattaqaa san yoo manaa qabatte yoo qabaatuudha harka qabaachuudha baatte halaas manni yoo mana irraa ittiin sin dhiisan isaan maaliif mattaqaa dhaayyaan isaan maallaqaa biyyan oomishimaadha. Takkanaatti osoo oomishimaatti biyyan jechuudha hojii isaanii yoo tahanidee immoo baasawwan immoo mattaquma nama biraatu yoo kana biraatu fayyatti tahanidee hin beekanii halaas dhiisuu danda'an maaliif isaan mattaqaa kana itti fardeeffatan wanni isaan itti fardeeffatan wanni isaan nama qabaniif wanni kanaa jechuudha maallaqaa jechuudha. Kanaaf jecha yoo maallaqa tahanidee abaroo namaatu akkana godhe naa qabaatteen akkasuma seera yaanii si qaban
akka fadhanii nama san danda'anii jechuun maal taa'inaan takkanaatti yaaddoo bakka dhibbina kan sabaa sinjaa mootummaan viidiyoo sana haadha jedhu. Ijoolleen isa kutteen jira mana jirtu ijoolleen. Tajoolleedhaa nuti akka baanetti ala jirra. Ijoollee Fatihaati raajeetu yeroo hedduu tasliimii waliin bira jiraachaa ture. Sanboodallee isaanillee na raajee waa waliin deddeemu jirru Fatihaan isaa dalmaanii fi asiichii deemtee dhuftee laalaalaa jirti. Aboo teenya takka as bira keessee isiin bira jiraachaa jirti. Ani akkatti asii deemte hin beekne maaliif deddeettee akkuma kuttetti miciyyoon reefu beekaatii ijoolleen nagee qabdii mana jiran siin jee malee ammallee ijoolleen tee nageema qabdii fayya qaban haadhaa dhufee fuudhe. Wallah barka dubulatomi nama kana qabaachuun biyya hasa biyya ummata hasa nama kana qabaachuun iddoo ka waan bareedaa akka jedhe namadha. Maaliif namni nama sodaatu hin qabne mataa isaa dibuu karaatti deemuun beeku jechuudha. Maaliif bakka hundattuu namni Oromoo teenya sana mataa walitti qabu jiraatuun haaraan bareedaadha. Akkasuma wajjin wal dhaganii wajjira deemuu kana yoo akkas taate malee namni akka fedhe wal godhaa jechuudha. Baara galatoomii siin jaa. Akkam saadaan dhufee fuudhee Fatihaan bilbilaan naan jettee natti himte. Amma fudhattee ijoollee warra raba galfatte moo? Fuutee bakkuma isiin jirtu geessite malee egaa bakka ganda arabaa geessitee fi bakka biraa jiraatteen illee hin beekne. Addan baafanuu suni ammumas wajjin hordoftoota keenyaaf dhaamsaan kana keenya gammachuu teenya ibsinee fi waliin ijoollee ta'e isirra jirtu haadhumaaf ijoollee waliin barbaannu nuti ilmaan qofan barbaannu. Hordoftoota keenya ilmaan Oromoo hundi keessanuu kan guutuu addunyaa irra jiraatan baay'ee takka isiniin jaaladha. Isiniin kabaja hedduu takka galatoomaadha. Du'aa'iin keessan akka du'aa'iin naaf gootanii beekotoo namaa hin gaafanne du'aa'iin keessan hedduu takka na gargaare. Du'aa'iin du'aa kaasa akkuma jedhani Oromoon jedhe. Kanaafuu hedduu takkaan isiniin galatoofadhaa, isiniin jaaladhaa, isiniin kabaja. Har'aas boruus namni keenya namni hin dogoggorre hin jiru. Akkuma beekamu namni dogoggoraa walitti wal loluufaa jira. Kanaafuu namni wal lolees akka iddoon taane waliin geessine diinatti akka waliin kanneen nuti Oromoon waggaa 150 kalaqqoosifne gabrummaa jalatti milikiin cabnee kan argamne ifii keenyaaf wal cabsu waan bara 150 dura waliin hin kaaseef nutu wal cabsee diina duratti wal deebisaa ture yoo tokko taane alagaa fira dhukuu hin jiru. Kanaafuu kunoo hattuuraa jechuun uummanni isa qabe kunis hattuudha. Maaliif yoo maanta na jedhaa uummanni qismiidhaan warra mootummaadhaa jechuudha warra dhuunfaadhaa ni jiranii jechuudha. Yoo bakka namni itti walii mutusan dhaqanii sila itti himanii ilibuu jarri sun hin dhiisanii jechuudha jira. Namni tokko mootummaan erga nama qabetti waan inni sun irratti qabames jechuudha waan namni sun irratti qabames adda baraniit akkasitti nagaa buusanii wallahi mootummaan yoo haqufaa akka fedhe akka maallaqa nyaatallee yoo gumboo nyaatanis akkatti bilbilaan kan nama lakkisan maaliif hattuudha kun manni hattuu qabaniituma haarraa masaniituma qabanii jechuudha hidhanii taattuu hin jiran maaliif maallaqa irraa buufachuuf isaanis mucaan maallaqa nyaakisee jira malee qaamni seeraa tokko namni tokko erga badii balleessee yookaan fadhii badii balleessuu fadhii haadhiisuu qaama seeraa seenatti dhaqanii jechuudha waa hundaa'u ragaadhaa wajjin dubbisan bakka irraa haate fi akkatti dubbisu irraa haate adda baafatanii akka isaan booda galakkisan malee seerri akkumatti attaaniituma bilbilaan nama baasu hin jiru. Hattuudha uummanni wallahi. Takkanaati warreen sana hasirtan hedduudha warra kanaa baay'inaan irra guddaa isaanii warra kanaa kana jechuudha. Hattuu warra askariita magaalaa eeguu fi warra naannoo magaalaa keessaa keellaa hafattashu warra keellaa hafattashu warra magaalaa keessa eeguu warte askarii askaroota akkanaa kana jechuudha. Malee seerri asuma ta'anii heloo amantiin akkana baase tamaam jee akkasii galakkisu hin jiru jechuudha. Hattuudha duraan isaatu maallaqa nyaakise
والله Baharis, Rajunis, Butumtivis, Bayanis, akkasitti mucaasan itti bilbilchiisanii mucaa qabanii baaftamoo yaaddoo hidharraa hin baaftu jedhanii akkasitti hin baasanii mana keessatti na deebisanii akkaan dhufeen ammoo maatii ijoolleen hin jirtu mana keessa haadha manaatti fudhatee jiran haati manaa fudhachuudhaaf baay'ee takka bareedaadha. Maaliif ijoolleen yeroo dhiisii agartumanii wallahi akka itti baasuun kutan kunu waan hedduu tokko namatti tolu. Garuu mucaan mana hidhaa hattuutti hidhameen jiru mana hidhaa dhugaa sun ta'in warra maallaqa namarraa buufatu jechuudha. Sanitti hidhame malee amma takkanaati warra hattuudha. Anumaa fi isii malee nama beektu waan hin qabneef isillee bakka fudhatu. Keenyas akkuma gaafachaa jiranitti eega qabamte jechuudha. Achi keessatti silaanuun situmuun yookaan wanti takka wanni sirra mudate jirti. Lakki wanni nama daldin jiru. Garuu akkuma beekamu bakka hin beekne takka namni hin beekne tokko yoo si deesse sodaa wooma jiru. Jarri immoo waan na godhan hin qaban achi keessatti yeroo dura ol na naqan qofa na bubbutanii nama afuriin tokkochiitti dabalame. Yeroo san na sodaachisanii silaa isaan maallaqa akka nan dafee akkaawunti isaanii irratti hambuusaa jee isinif bilbilu. San na godhu barbaadanii. Sanamaa utaanaan isaan sanii waan akkasanii bakka ta'e asirratti jechuudha wanni guddoon takka dhuguma sanii osoo fi sossodaattee maallee Silaan sodaadde doolaara kun kudhanii jansan aluma turbuusa. Waa saniin si jechuudha. Amma waan akka keessaa hin galchine calliseen maal jedhaa kun kudhan anuma kana fuudhaatii na gurguradhaan jee. Mucaanis ammoo achirratti yeroo inni itti bilbilu xiqqoo hin dhagaa beekte. Yaafi namni na cinqu jira jaan afaan arabaate. Isaan suutatti haasawni beekte. Eebbisa akka habashii na cinqu jirti. Habashii jabeete. Ifii hin beeku inni Oromoodha. Habashiin hedduu akka na cinqu jiranii. Laa ta'azzabuu ziyaada. Hojjettoota fedhe hojjettoota keenya wallahi warri yaaddoo qofisanu kuni warra mootummaa dhugaa san osoo hin ta'in hattuudha jechuudha. Warra mootummaadhaa wajji jiru hattuu warra askarummaa jechuudha. Poolisummaa magaraasatti jechuudha. Kana baay'inaan bitan keessa waan akkaan sana jira jechuudha. Warra jechuudha maallaqa barbaadu sababa barbaadu. Halas yoo itti bortee bara akkanatti dhuma nama kana ajjeese jettee maallaqa taanite warra nama ajjeese jechuudha. Warra maallaqa irraa namne akkasitti mijaan maallaqaan qabsiisee adduma bakka biratti dhoosanii hidhanii taa'utti jiranii jechuudha. Waa akkaan haatu baay'inaan jira ammas nama haaraa gizii argan hawaaraa dhaban yoo hawaan andi qabu fuudhanii yoo haa telefoona bakka qabaate telefoona harkaa fuudhan. Yoo telefoona hin qabaanne dhugaa saniin jawaasisaa jira jechuudha. Bakka mootummaatti nama jiru nama guddaa akka si geessanii jechuudha. Warra mattaaqaa hin qabne nama hidhuu jira karaa adan dabarsanii warra sanitti si geessan. Jiraatan si qabsiisanii jechuudha. Kanaafuu hundumti isaaniitu hattuudha jechuudha. Maallaqa barbaada. Wanni jammalee namni dhugaa saniin yoo barsiisee tokko akkumatti nama kana badi balleessaa ta'ee qabame akka inni itti badiisan balleessati ammi mijoonni irra qabsiisuun jaarsisaatii miti. Yoo kalaasamman tana isaan sun qismii dandaqanii akkana miyyoo jaartii keetii yoo jaartii yaajee waraqaa bitii hin jaan waraqaan haa ta'eera. Yoo jaartii dhawu taate yoo waraqaa san hin qabaanne jaartiin tijjimte jechuudha jaartiin deema. Asitti wanni ilaaluun waraquma. Yoo waraqaa san qabaate jaartiidhaa akka fedhan gochuun danda'a yaaddoo kuusan. Murtee fedhan itti murteessuu danda'anii. Yoo inni kun ammaan tana jaartii isaatii miti jechuudha. Yoo waraqaa san hin qabaanne isa sanii badii qabaachuudha. Warra akkasitti haraam dalagu jiru biyya keenya balleessitan jeniiti si habiyya balleessanii warra zinaa dalagu jiru haraam dalagu jiru murtii addaa itti murteessaa jechuudha. Itti murteessaa jechuudha seerri. Kanaafuu jecha kun warra hattuudha. Warreen akkasitti waan akkaan sana irraa eegalaa irraa qophiin biyya irraa
Tana fakkaatti haga dhumatti waan daawwattaniif galatooma dhaagaa warreen caalaa keenyaaf haara taatan sabiskiraayib laayik sharbuu maqaan abbadhaan jinjaa hamma qophii biraatiin walitti deemnutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.